ichi si follete rahan barite ganni bae adeeli shimala lolli gaye farda baade jisa konnar gambexisa tofta lolu malan adeeli shimala lolli gaye ichi si follete rahan barite ganni bae adeeli shimala lolli gaye farda baade jisa konnar gambexisa tofta lolu malan adeeli shimala lolli gaye bila garbu yesan darbu ufolle oromo kuma kuma inan sarmu harkan kennu ugonni oromo duratuma bila garbu maqaan kiyya abarraa caalaa jedhama jiraata godina arsii lixaa aanaa shaashamannee ganda awaashoti kanan jiraadhu guyyaarraa akkuma beekamu Muummichi ministeeraa Dr. Abiy waamicha nu dhiyeessanii biqiltuu akka biyyaatitti miliyoona 200 ol akka dhaabnu ajaja nuuf dabarsaniif ajaja san fudhannee nutis akka bulchiisa magaalaa Shaashamannee ganda Awaashotitti yaanee biqiltuu dhaabuu irratti argamna. Kanaaf kanaan dura akka dhuunfaa kootitti anis akka uummataatitti ba'ee bakka uummanni dhaabutti haa dhaabu malee dhuunfaadhaan biqiltuu 1,000 fi boolla 1,000 qopheesseen jira yoo laaluunis hin danda'ama. Kanaan dura waggaa 5 dura dhaabutti jalqabee hanga ammaatitti gara biqiltuu 10,000 ol dhaabee jira. Iddoo irratti argamtanii laaluullee dandeessanii magariisa kana akkaataa amma qabame kanaan itti fufna jedheen yaada. Dhimmi guddaan dhaabuu qofa odoo hin ta'in biqiltuu kana kunuunsuudha. Biqiltuun kun hanga lafa kanaa ol ba'ee humna loon jala ka'eetii haga namni cabsuu jalaa ol ka'utti bira dhaabbatanii halkanii guyyaa bisaan yeroo roobni hin jirre bisaan obaasuudhaan kunuunsuun dallaa itti kaluudhaan akkaataa isaaniin eegumsa gochuun dirqama suni. Kanaaf laawbaalaለ የሻሸመኔ ከተማ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያን ህብረት ሰብሳቢ ነኝ። ዛሬ ያው ዶክተር አብይ ፓስተር ሰለሞን ደል መሰረት በአገራችን ላይ በሚካሄደው ታላቅ ዘመቻ ላይ ችግኝ በመትከል ስራ ውስጥ እንገኛለን። ሁላችንም በጣም ደስ የሚል እንደምታየው ህዝቡ የሚያደርገው ተሳትፎ ርብርቡ ፈረንጆችም ጭምር አሉ በዚህ ስፍራ ላይ በጣም ደስ የሚል ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ችግኝ መትከሉ በጣም ብዙ ጥቅም ነው ያለው በየሚዲያው እየተነገረ እንዳለው ያው ለአረንጓዴ ልማት እንዲሁም ደግሞ ለአየሩ ለብዙ አይነት እንትን ጥቅም እንዳለው የምንረዳው እንትን አለው ቀምት ቢቅልቱን በሰዲ ጂ ኦልጌቱን ወሊጋላ ካኒ ከዱርሴ ዳባ መጅራብ ወሊጋላት የቹዳ ከጉያ ራማ ዳባ ማጅሩ bakka waliin irratti manneen barnootaa irratti dhaabbilee amantaa keessatti industrii paarkii keessatti biqiltuu 319 ragaan dhugaa isa kana 319 kaardhaa waliigala dabalateeti duula kanaan kan gaggeeffamaa jiru bakka waliinitti kan dhaabataa jiru biqiltuu 319 kadurii dabalatee kan manneen dhuunfaa namoonni dhuunfaadhaan dhaabaa jiran hunda dabalatu kun isa sana walitti booda gudunfilee kana himuu dandeenya dhaabataa jira waan ta'eef ishkuma beekamu waamicha kabajamoo Dr. Abiy Ahmed muummee ministeeraa godhanii irratti hundaa'uudhaan sochii gaggeessaa jirra. Sochii kana irratti akka magaalaa Shaashamanneetti dhaabbilee adda addaa keessatti manneen barnootaa dhaabbilee amantaatii fi bakka waliin irratti waliigala guyyaa har'aa kana nama 319 walitti irratti hirmaataa jira. Ka guyyaa bahanii laaluu dandeessu gamtaadhaan biqiltuu 319 dhaabamaa jira.